kennine jedhee adawwii gaafachuutti jira. Qabiyyee qur'aana kanaa yoo ilaallu wanti inni barsiisu wallaahi waan akkaan bal'aadha. Qabiyyee isaa hunda irraa dubbachuuf sagantaa hedduun barbaachisa. An ammoo haga halkan walakkaa yookiin ammoo haga barii ganamaa as isin tursiisuu hin barbaadu. An haasa'uu ni danda'a. Qabxima ammaa tan irratti haga sa'a 7 fi 8 isin tursiisuu ni danda'a. Garuu akkas dalaguun haqa ta'ee natti mul'atu. An akka nama barumsa hin qabne tokkotti mata duree kana gabaabsuun mu'ujizaa qur'aana keessa jiru hedduu isiniif kennuu ni danda'a. Namni qur'aana sirriitti barate mu'ujizaa 100 isinii kennuu ni danda'a. Anis akka nama hin baranneetti hedduu isinii kennuu danda'a. Kana hunda ammoo har'a dubbannee fixuu hin dandeenyu. Garuu muraasa isiniif kennuu danda'a. Miraculous nature of the Quran. I myself as a layman, I can give you a dozen to doubt. Eeyyen osoo Nabi Muhammad barumsa seenee baratee jiraate waan shakkan qabaachuu danda'aniyyu. Osoo ummanni Arabaa beekumsa yookiin ammoo hubannoo waa'ee saayinsii xinnoo isii qabaataniiti shakkuu ni danda'aniyyu. Garuu ummanni Arabaa humaan beekan Rabbi waa isaanitti mul'isutti jira. Ummiyyi itti erge. Nabiyyi ummiyyi ummata humaa hin baratin itti erge. Waan nama ajaa'ibu ummata doofummaa keessa gadi seenee jiru filate. Arabiyaa guutuu keessaa namni dubbisuu fi barreessuu danda'u waanuma qubaan lakkaawam. Ummanni sun walumaa galatti ummata barumsa takka illee hin qabne. San keessaa ammoo nabiyyi ummiyyi ta'e filate. Maaf akka ta'e beeytaniim dalagaan kun akka kiyya ta'e beekaa jedhee isinitti himuudhaaf san dalage. Waan kanaanatu dalage jedhaa jira. More than half a dozen people that could read or write in the whole of Arabia.